ባርበር እናገኛለን በቦሌም ሆነ በባሌ። ህዝባችን አሁን 130 ሚሊዮን ነው። ኤርትራውያን ከ20 ዓመት በኋላ መጥተው አሰብ የኢትዮጵያ ነች ያልነው አሰብ የኢትዮጵያ ስለሆነች ነው። 100% ፒሪየድ። በተንኮልና በሸፍጥ አስመራና አዲስ አበባ ዋንስ ጦርነቱ ከተነሳ በኋላ የኤርትራ መንግስት የሚባል አይኖርም። ይሄን መታወቅ አለበት። ሶ ጂኦግራፊውም ይቀየራል። ፎር ዛት ማተር መንግስቶች ይቀየራሉ፣ ጂኦግራፊውም ይቀየራል። ዝም ብሎ አይነት አይደለም። በቃ 4 ኪሎ ሰው የለም ቢባል አንዳቸውም 4 ኪሎ መጥቶ አይዙ ፋኖ ይሁን ኦላ አይመጡም። በጭራሽ ይኑናል አይመጡም። Ani maqaan kiyya Muhammad Usman Muummee Jaama godina Harargee bahaa aanaa Fadis daladhee guddadhee gadi galoon akka waan jirtuutti fiddee as keessa nu galchitee faraqaa meeqa uummata Tigraay wajjin xifannaa meeqa waliin nu buuftee. Ani Taamiruu Boruu Shabaloo jedhama dhalataa ganda Dibbisaa Oggoo. ፕሬዝዳንቲን ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ አሳብቲሱቲ አስመራ አከንደምነ ሎሊ ኤገለን ኤርትራ ወንቲ ጃአምቱ ህንጀርቱ ሎሊ አስቦደኸው ሎለ ጂኦግራፊ ጅጂሩ ሎሊ ጥምረሙ መለ ጅጂረምኒ ሲያሳ ህንዱፎ አሳብ ከን ኢትዮጵያቲ አሳብ ከን ኢትዮጵያቲ ዱቢ ገባባ ቲፔለፍ አስመራ መለ መቀሌልራ ሎለ ገጌሱ እንደንደይሱ ቲፔለፍ ሜሻ ወራና ዶይሳ ቱርቴ amma baaftee mul'isaa jirti. Faannoo fi waboon otoo balaan feete buute masaraa kiiloo 4 seeduu hin fidan. Harka fuune akkam jirtan daawwattoota keenya kabajamoo. Arra ammoo dubbii qondaalli olaanaan waraana Itoophiyaa duraanii amma Keeniyaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa jeneraal ambaasaadar Baacaa Dabalee waa'ee lola Itoophiyaatii fi Eertiraa akkasumas TPLF fi mootummaa federaalaa laalchisuun dubbate walitti qabnee isin biraan gahuudhaaf tartiiba galfanneeti jira. Odeeffannoon biraatis itti aanti hanga dhuma odeeffannoo teenyaatti nu faana tura. Qondaalli waraanaa Itoophiyaa duraaniitii fi amma Keeniyaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa jeneraal Baacaa Dabalee waa'ee buufata Asaab laalchisee dubbii 5 bara 2005 dubbateen Isaayyaas Afwerqii Asaab tiisutti asmara akka hin dhabne eeggachuu qabaa jechuudhaan jeneraal Baacaa Dabalee dubbate turuun yaadatama. Isaayyaas Afwerqii sheexana lammiilee nagaa keessaa ba'e jechuudhaan kan ibsa jeneraal Baacaa Dabalee gocha ammeenyaa Itoophiyaa irratti raawwate bal'inaan kaasite jira. Asaab kan jennuuf Asaab Itoophiyaa waan ta'eef jechuudha. Addii Ababaa fi Asmara gowwoomsaadhaan nurraa fudhatan yeroo san namni isaanitti dubbate hin jiru. Amma garuu Asaab deebisuuf karoorri haameeti jira. Kanaan gurra jiru qaama dhaloota kanaati. Kanaas uummanni Itoophiyaa guutuun fudhateeti jira jechuudhaan jeneraal ambaasaadar Baacaa Dabalee dubbate ture. Gaafiin jiru Asaab keenya ta'uu qofa doon taane akkamitti deebifannaadha. Asaab eega humnaan fudhatame wanti humnaan fudhatame humnumaan deebi'a. Garuu humnaan duubatti hin deebinu. Kanaa mannaa mootummaa waliin yoo tumsinu wayyaa jechuudhaan dubbate. Dhimmi sochii Shaabiyaa yeroo ammaa siyaasa keessoo Itoophiyaa keessatti raawwachaa jirtus jeneraal Baacaa Dabalee kaasuudhaan Shaabiyaan humna keessoo hidhachiisuu akka dhaabdu gaafate ture. Yoo hin taane ammoo dhimma yerootti waan ta'eef ofirraa deebifna. Kana malees jeneraal dichi Eertiraan akkamitti akka qabsoo nu beekan Asaab keenya yeroo jennu mootummaa Eertiraa mirga abbaa biyyummaa keenya sarbee akka jiru beekuu qaba. Kana malees ambaasaadar Baacaa Dabalee dubbii dhimma kana dubbateen waraanni ammaa kun TPLF Eertiraa fi mootummaa federaalaa dutti eegallaan biyyi Eertiraa jedhamtu kaartarraa ni baddi jechuudhaan dubbate. Waraanni kun takka eegallaan Eertiraa biyyi jedhamtu kaartaa irraa dhabamuuf kaartaan biyyoota naannawaa gaafa Afrikaa akka jijjiiramullee dubbate. Walitti bu'iinsi fi waraanni akka hin eegalle dursanii of eeguu fi qusachuun barbaachisaadha. Eegalee jennaan garuu biyyi Eertiraa jedhamtu hin jirtu jechuudhaan ambaasaadar jeneraal Baacaa Dabalee dubbate. Waa'ee lola TPLF fi amma jalqabde kana laalchisuudhaan jeneraal Baacaa Dabalee wayyaaniin lola yoo jalqabde Asmarraa malee Maqaleerraa doluu akka hin dandeenye dubbate. Wayyaanee fi Eertiraanis lola keessatti jeneraal Baacaa Dabalee akka sodaatantu himama. Jeneraal Baacaa Dabalee lola Itiyoo Eertiraa irratti haala qilleensaa ulfaataa keessatti gara Afariin kallattii buriirraa lolee lolchiisuun injifannoo argamsiisee akka jiru qondaaltonni waraana Itoophiyaa yeroo garagaraatti ragaa bahan.
Dubbiin Jeneraal Baacaa Dabalattuu fi dhiyeenya kana immoo haasawaa ministeerri muummee Itoophiyaa miidiyaalee garaagaraa irratti ibsa haala yeroo kanaa jiruun kan wal fakkaatu ta'u muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed haala yeroo laalchisuudhaan dhiyeenya kana gaaffii deebii miidiyaa OBN fi miidiyaalee Itoophiyaa biraa wajjin taasiseen akkas jechuudhaan dubbate. Mootiin jalqabaa Bahar Nagaash Bulchee Duhur Jaamaa innis Oromoodha. Eertiraa keessatti magaalaa guddoon takka jirti. Magaalaan sunis Bareentuu jedhamti. Ministeerri muummee Itoophiyaa Bareentuu jechuun tan Oromoo akka taate akeekuudhaan akka dubbatetti lafti Oromoo Eertiraa keessa yeroo kaasan magaalaan guddoon Eertiraa keessa jirtu tun Bareentuu jedhamtu. Kun ammoo waa'ee Booranaaf Bareentuu beekuudhaaf kan moggaafame jechuudhaan seenaa kaasee dubbate. Kana malees mootiin lafa Eertiraa Bahar Nagaash bulchaa ture dur Oromoota hullee meeti jira. Eertiraa keessa magaalaan Bareentuu yeroo ammaa tana jiddu gala daldalaa diinagdee ta'uudhaan kan tajaajilaa jirtu hoggaa ta'u Bareentuun akkuma lafa Oromoo biroo lafoota Oromoo Bareentummaa Walloo fi Raayyaadha. Gariin Tigree jalatti gariin Amaaraa jalatti jettetti lafa Oromoo Bareentummaa tan Eertiraa keessatti muramte ta'u ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed haasawaa Oromoo dhiyeenya kana dubbii OBN dubbate keessaa baate mul'iftetti jirti. Ani maqaan kiyya Muhammad Usmaan Muummee jedhama. Odeeffannoo teenya gama biraatiin lola dhiyeenya kana mootummaa federaalaatii fi TPLF gara Tigraay lixaa shararinaatti jalqabaniin raayyaa ittisa biyyaa naannoo Humaraatti injifannoo akkuma galmeesse humni TPLF fi raayyaa ittisa biyyaa booji'ee jiraachuun mul'ate. Lola TPLF fi mootummaa federaalaa jidduutti adeemsifamaa jiruun dargaggoonni leenjii waraanaa nagaa hin qabne humna Tigraay Defense Force jedhamuun wayita booji'aman mul'ate. Dargaggoonni yeroo dhiyoo gara mooraa leenjitti dabalamaa jiran wayita lolli hidhattoota mootummaa morman ABO Shanee Faannoo fi TPLF'n irra deddeebi'anii booji'amuun mul'achaa turuun ni beekama. Kunis wayita lolaa dargaggoonni dhiyootti leenjii fudhatan kunneen muuxannoo lolaa hin qabne humnoota yeroo dheeraaf leenjii waraanaatii fi muuxannoo lolaa yeroo dheeraa qabanii wajjin yeroo walitti dhukaasan dargaggoonni kunneen salphumatti booji'uun irra deddeebi'uun mul'ate. Kunis xiinsammuu loltoota gara fuulduraatiif lolaniif gaarii waan hin taaneef mootummaan federaalaa gama kanaan ilaalcha keessa galchuun irratti hojjete gaarii ta'u xiinxaltoonni waraanaa tokko himan. Gama biraatiin dhaabbanni United Nation waajjamu filannoo Eertiraan mana marii mirgoota namummaa keessatti taasisaa jirtu qoosaadha jechuudhaan qeeqe. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Jinevaatti hundaa'e kun United Nation waajjamu Eertiraan dura ta'aa pilaatfoormii hawaasummaa Temed Human Rights Watch ta'uun filatamuu isii cimsee akka mormuutu ibsame. Murteen isaa mootummoota cunqursaa addunyaa keessaa isa tokko taatee otoo jirtu mirga dhala namaa tanammeessitu tattaaffii mirga dhaabbata namummaa keessatti argachuun waan qoosaadha jechuudhaan qeeqan. Daayiriktarri dhaabbatichaa Hillel Newer akka jeetti Eertiraan biyya abbaa irree tokkooti jechuudhaan humna waraanaan biyyi bultu dhibba keessa dhibba biyya abbaa irree taate akkamiin dhaabbata mirga marii namummaa keessatti filatamtii jechuudhaan qeeqe. Tajaajila waraanaa dirqisiisaa kana gabrummaatti ilaalamu raawwataa kan jirtu Eertiraan namoota isaan qeeqan mana hidhaatti darbatuu fi gaazexeessota mana hidhaatti hidhanii turuudhaan addunyaa irratti sadarkaa tokkoffaa qabaachuun ibsame. Hidhatamtoota siyaasaatiif abbootii amantaa dararaa kan jirtu Eertiraan mootummaa Kooriyaa Kaabaa Afrikaatii jechuudhaanis qeeqaniiti jiran. Kana jechuun Eertiraan biyya abbaa irree taate dhaabbata mirga namummaa keessatti filatamuu akka hin qabne United Nation Watch Eertiraa qeeqeeti jira. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa odeeffannoo teenya haala yeroo irratti xiyyeeffattu kan hanga ammaatti isin biraan gahaa turre oduu teenya gama biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii.